dhibee ulfa sobaa jedhamu dhageessanii beektu? Hin beektan taanaan na wajjin tura. Akkam jirtu gamiko nagaakisanii aan Dr. Salaam Tafariin jedhama ogeettii fayyaati. Odeeffannoo adda addaa fi barumsa adda addaa waa'ee fayyaadhaan wal qabatee dhaga'uu barbaaddu taanaan subscribe gochuun maatii ta'uu hin dagatinaa. Har'a immoo waa'ee dhibee ulfa sobaa maali isaan jedhuun sinitti himaa na wajjin tura. Dhibeen ulfa sobaa maali? Daa'imni garaa keessa jiru dubartiin tokko ulfaa'eera jettee yaaddeetti garuu daa'imni garaa keessa jiru. Daa'imni garaa keessa jiru taanaan maaltu jira jechuu dandeessu. Maaltu jira sanatti fakkaata? Of koltii yookaan trophoblastic kan jennu. Of koltiin garaa guutee jira garuu daa'imni hin jiru. Ulfi sobaa gabaabumatti kanadha. Egaa yeroo ulfi normaalii ta'ee uumamu yookaan ulfi fayya qabeessa ta'ee uumamu maal sanatti fakkaata? Spermii kromozoomii 23 qaba akkasumas ovum yookaan killeen dubartii kromozoomii 23 qaban walitti dhufuudhaan fertilization uumuudhaan waan embryo jedhamu uumu. Egaa embryooniin kun inner cell mass outer cell mass jedhee qaba. Inner cell massiin kun maalidha? Kan daa'ima ta'uudha. Outer cell massiin kun immoo trophoblastic yookaan kan of koltii ta'uudha. Kun ulfa isa sirrii isa fayya qabeessa ta'e keessatti kan argamu jechuudha. Garuu ulfa sobaa keessatti immoo maal isinitti fakkaata? Waan inner cell mass jedhamu sun hin jiru. Waan daa'ima ta'u sun hin jiru. Kan jiru outer cell mass sanadha. Trophoblastic tissue sanadha. Of koltii sanatu garaa guutee jira jechuudha. Gabaabumatti ulfi sobaa kana fakkaata. Egaa ulfi sobaa kun afaan meedikaalaadhaan gestational trophoblastic disease jedhama. Kunis hedduutu jiru. Innis molar pregnancy, complete mole, partial mole jedhee jira. Inni kan invasive, inni kan immoo choriocarcinoma kan jedhamu jira. Inni kan immoo placental trophoblastic disease kan jedhamu jiru. Kuni gosa ulfa sobaadha. Garuu har'a kan isinitti immoo partial mole fi complete moleedha. Warra hafan yeroo biraa viidiyoo biraadhaan qabadhee isinii dhiyaadha. Har'a complete mole fi partial mole waa'ee isaa dubbannaa jechuudha. Partial mole yookaan ulfa sobaa isa walakkaa jennu irratti maaltu ta'a isinitti fakkaata? Isa dura garuu isa fayya qabeessa ta'e ulfa normaalii ta'in isinitti himu. Ulfa normaalii keessatti spermiin kromozoomii 23 qabu, killee dubartii kromozoomii 23 qabu yookaan ovamii wajjin fertilized ta'uudhaan daa'ima uumaa jenneera silayyuu isinitti himeera. Garuu ulfa sobaa walakkaa kana irratti yookaan partial mole kan jennu irratti maaltu ta'a isinitti fakkaata? Spermiin lamatu kromozoomii 23 qabu, spermiin lama deemee ovamii yookaan killee dubartii kromozoomii 23 qabu wajjin fertilize gochuudhaan uumama. Egaa yeroo uumamu kana qaamni daa'imaa xiqqoon muraasa ta'e tokko jira. Inner cell massiin muraasa ta'e xiqqoo jira garuu kan baay'atee hedduudhaan kan argamu outer cell mass of koltii kan jennu. Of koltiin sun baay'ee iddoo qabatee karaa daa'imitti guddatu hin jiru. Kanaaf partially yookaan walakkaa kan jedhame seelii daa'ima ta'u xiqqoo ishee of keessaa qaba garuu baay'inaan kan qabu trophoblastic yookaan of koltii sanatu iddoo sana qabatee argamaa jechuudha. Kanadha partial mole yookaan immoo ulfa sobaa isa walakkaa kan jennu jechuudha. Complete mole kan jennu immoo isa kamii yookaan immoo ulfa sobaa isa guutuu kan jennu immoo isa kamii? Inni yeroo akkamii uumama isinitti fakkaata? Spermiin kromozoomii 23 qabu fi ovamii yookaan killee genetic materiaalii hin qabne kromozoomii hin qabne walitti dhufuudhaan ulfa sobaa guutuu kana uumu yookaan complete mole kan jennu jechuudha. Complete mole keessa qaamni daa'imaa inner cell massiin waan tokkoyyuu hin jiru akka jirutti outer cell mass jira. Trophoblastic yookaan of koltii kanatu garaa guutee jira jechuudha. Karaa kanaan partially fi complete ulfa sobaa isa guutuu fi ulfa sobaa isa walakkaa jennee addaan hirraa jechuudha. Mallattoon dhibee kanaa immoo maali? Egaa mallattoon dhibee kanaa dhiigni qaama saalaa dubartii keessaa ni ba'a. Dhiigni kun yeroo baay'ee wantoota akka firee wayinii fakkaatan wajjin wal qabateedha kan ba'u jechuudha. Dabalataan immoo garaan isaanii baay'ee guddata. Fakkeenyaaf amma dubartiin tokko ji'a tokkoofiin ulfaa'e yoo jettee garaan ishee waanuma ji'a tokko fakkaachuu qaba garuu yeroo dhibee kana qabaatanii ji'a tokko ta'anii garuu garaan isaanii hedduu guddata akka nama ji'a ja'aatti akka nama ji'a torbaaf ulfaa'eefaatti garaan isaanii hedduu guddata. Mallattoon akkasii ni jira. Dabalataan immoo garmalee baay'ee haqqisiisaanii akkasumas dhibeewwan dabalataa akka thyroididhaan wajjin wal qabatee dhiibbaa dhiigaa dabaluu yeroo ulfaa dhiibbaa dhiigaa dabaluu yookaan preeclampsia kan jedhamu fa'aa jiraachuu danda'a jechuudha. Amma immoo risk factorii yookaan immoo dubartoonni dhibee kanaaf saaxilaman eenyu isaan jedhamu isinitti hima. Yeroo baay'ee dubartoonni dhibee kanaaf saaxilaman dubartoota umriin isaanii 20 gadi ta'ee fi dubartoota umriin isaanii 35 ol ta'e chaansiin dhibee kanaa saaxilamuu bal'aadha. Dabalataan immoo dubartoota gartuun dhiigaa isaanii AB ta'e yookaan blood group isaanii
EB kan ta'e jechuudha. EB kanaaf saaxilamuun chaansiin isaa bal'aadha. Akkasumas dubartoota vitamin A deficiency qaban yookaan immoo hanqina vitamin A qaban chaansiin EB kanaaf qabamu bal'aadha jechuudha. Akkasumas dubartiin tokko kanaan dura ulfi sobaa uumameera taanaan lammaffaarrattis chaansiin ulfa sobaa uumamu bal'aadha jechuudha. Dabalataan immoo aborshiniin jira taanaan kanaan dura ulfi jalaa ba'eera taanaan chaansiin dhibee ulfa sobaan qabamu bal'aadha jechuudha. Egaa wantoonni kun jiru taanaan dhibeen ulfa sobaa uumamuuf chaansiin isaa bal'aadha jechuudha. Yaaliin isaa immoo maali? Yeroo dhibeen ulfa sobaa uumamu sila maaliin saniin jedhee ulfa sobaa jechuun gabaabumatti of kaltiitu garaa guutii jira malee daa'imtiin jiru jedheera. Kanaaf maal godhama? Procedure suction and evacuation jedhamu jira. Kuniin of kaltii sana garaa keessaatiin qulqulleessuu jechuudha. Sirriitti qulqulleessuu. Achi erga qulqulleessaniiti amma ji'a 6 hordoffiin ni godhama. Kanaaf amma ji'a 6tti akka hin ulfoofneef kan gorsamu jechuudha. Dubartiin tokko dhibee ulfa sobaaf saaxilamti taanaan gadameessa keessaatii qulqulleessameera taanaan achi amma ji'a 6tti hordoffiin ni godhama. Amma ji'a 6tti ulfaa'uu hin qabdu jechuudha. Yaaliin isaa kana fakkaata. Egaa waa'een ulfa sobaa complete fi partial molii yookaan ulfa sobaa isa walakkaa fi ulfa sobaa isa guutuu kana fakkaata ture. Waan dhaggeeffataniif galatoomaa. Gaaffii qabdu taanaan comment section jalatti nu barreessaa. Wajjiniin barannaa waan dhaggeeffataniif galatoomaa.